isi boolee airportii keessa ganamaan dhuftee haga ammaa boolee airportii keessa dhaabbattee neegaa turtee waan ajaa'iba isinitti ta'urraa warri arabaa isii quban qabne kayii jedhanii fuudhanii dirree xayyaaraa geessanii deeman. Ati obboleewwan kiyya warroonni gartee biyya arabaa keessa jirtan kan mana xalabaa mana madaam jirtan hundi keessaniitu viidiyoo kana daawwadhaadha keessatti of ilaalaa. Gaafa gartee madaam olii yookaan gartee mana hojjettanii warri gartee walloluu keessan agartan warroota gartee maatii keessan osoo hin taane namoota finfinneetti dhiyaatan dawwalatanii akka gartee qophaa'an itti osoo himtan bareedaa isin jaamee hundaafuu viidiyoo kana hamma dhumaatti ilaalaadha. Obboleen teenya tuni sa'a malee isii ofirraa quban qabne madaamin isii ofirraa gaggeessitee rooba keessa dhaqee halkan keessa fuudhee mee viidiyoo kana daawwadha. Okay, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Obboleewwan kiyya kun obboleettiin keenya kuni biyya Dubai irraa dhuftee maashaallah tabarakallah amma kuno asii kuno boolee airport international irraa fuunee deemaanii irraa amma gara manaa deemaarra wallahi egaa isiilleen ergumaas dhufte kuno amma rooba kana keessa dhaabbattee eegaa gartee turte yeroo duraa gartee ani namuma yeroo duraa gartee namuma normaalii gartee kana wanni seeni lakkaayisii warri arabaa akkuma beekamu gaa ummanni arabaa kuni nama keenya kana diinanii beektanii kana gaabaleewwan kiyya dhufnee irraa tumataa waan ችግር የለም akkana obboleewwan kiyya isii boolee airportii keessa ganamaan dhuftee haga ammaa boolee airportii keessa dhaabbattee neegaa turtee waan ajaa'iba isinitti ta'urraa warri arabaa isii quban qabne kayii jedhanii fuudhanii dirree xayyaaraa geessanii deeman. Ati achitti waraqaa seeraan qabdu? jechuun qabaa garuu namtichi galgala natti mejedhi biyyi keenya gati fagoo ta'eef maatiin dhufuu hin danda'an malee rakkinni biraati. Ay beeke jechuun achitti warra arabaa saniin baana maaliif jennaan amma namni fakkeenyaaf torbee faa dursee silaa sitti himuu qaba ture. Akkas ta'uu qaba silaa san garuu akkas hin goone galgala natti mee halkan sa'a torba deemtanaan jedhe kanarratti onnadhe malee rakkoo biraati. Mee amma fakkeenyaaf warroota akka keetii kan mana xalabaa jiran mana kontiraataa jiraniif maal dhaamtame? dura dursee odoo akkanaatiif dura dursaniif maatii isaan bira jiran warra arabaa saniin sa'aatii deemnuu fi meeqatti akka deemnu fakkeenyaaf maatiin fagoo yoo ta'an maatii bilbilanii maatii isaanii kootaan fudhaa jechuudhaaf rakkisaa waan ta'uuf dura dursanii sa'aatii meeqatti akka kaa'ani warra bira jiran san gaafachuu qabani. Obboleewwan kiyya warroonni gartee mana xalabaa jirtan arabni akkanumaan kee gartee isin gabbaasu osoo hin taane yeroo deemtanillee sa'aatii kaatanillee yoo isinitti hime bareedaa amma obboleettiin teenyatu maatiin fagoorraa dhufan. Isin rakkoo birallee hin qabdu garuu maatiin fageenya irraa waan dhufaniif isaan eeguuf dhaabbataa artii kana gaa'ee walitti deebinaa nu hordofa hanga xumuraatti. Okay, kun obboleewwan kiyya akkuma argitan kana makiinaa seennee irraa inshallah obboleettii teenyallee wal arginee irraa ammoo warroota biraatiif adaraa jabeessiooniin isinii dhaamu tokkoffaa irratti yeruma achii kaatan fakkeenyaaf yoo arabni galgala deemtanillee isiniin jedhee yoosuma baaschokkaayi isinii godhee yoo maatiin leen fagoo jiraate nuyi kun as keessa jirraa bilbila keenya qabadhaadha nu eegaadhaa jaa lammaffaa irratti yoo barbaaddan maatiin cinquu dhiisuu dandeessan achuma bakka maatiin jiru maatiin fakkeenyaaf yoo isin shaashamanneetti yoo asallaates asallatti akka isaan isin eeganii deemnee achi ga'uu ni dandeenya. Yoo ammoo asumatti lakki maatiin dirqamaa dhufan jettanis as rooba kana keessaa fi qorra keessa dhaabbaturra nutti dawwaltanii oofeetan algaa oofeetan ammoo bakka barbaadan isin geessuu dandeenya kan isiniin jenna. Waan biraa ammoo waa hundaan wal bira jira obboleettiin teenya baga nagaan gara biyya keetii dhufte akkamii gizee boolee kana laaltume? Baay'ee tokko namatti tola baay'ee maashaallah biyyi keenya baay'ee tokko bareeda dafna malee. Osoo biyyi keenya hundi asii kana taate bareedami? Hundi isaanii kana ta'u. Alhamdulillah. Alhamdulillah wallahi. Viidiyoo kana warroonni ilaaltan hundi keessaniitu irraa fahamtan jeetii yaada. Viidiyoo kana keessatti wanta keessanii ibsuu barbaanna.
obboleettiin teenya turi biyya Dubaay yeroo san rooba keessatti sirriitti waraabne obboleettiin teenya tuni biyya Dubaay irraa akka tasaa abba xalaba biyya isii namicha arabtichi isin bira daleedu aariidhaan halkanuma san isii duubatti tikeeta muree kai meeshaa kee guurradhu jedheeni dirree xayyaaraa geessee qaceelche jechuudha halkan keessa. Isiin warra maatii halkan keessatti dawwalte jechaadha. Maatiin isii dodolaadha. Dodolarraa kaanii ganama haga asallaa dhufanii asallarraa Finfinnee geenitti yeroo waliin geessuuf jecha ittiin qophoofne dhufanii asin bulle. Kanaaf bilbila keenyallee nutti hin dawwalle jechuudha. Kanaaf wanni isin dhaamuu barbaadu tokkoffaa irratti nama bira daleeydaniin namni kun namaan hin mareetu dhugaa namni akka barbaade qaba. Keessattuu yoo walitti aaran useetuma zim jedhee tikeetii namaa mura. Kanaaf wanni ani isiniin jedhu tokkoffaa irratti yeroo baasokkaay namichi san ni deemtasiin jedhu bilbila namoota magaalaa kana keessa kamaatii keessaniiti maatii keessanii ciqqinaa pilis qorra kana keessa bilbila namoota Finfinnee keessa jiru takkaakiyya saatoo kan namoota kaanii qabatanii yoo nuti amma michiyyoo san eegaa as dhuftee asitti buute qorra keessa erga airportii keessa as gabbaate natti dawwalte kadiiri kootu na fuudhii akkanatti as jiraa naan jette tole jeen dhaqee rooba keessa dhaqee fuudhe rooba keessa dhaabbatti yeroon kun ganna biyya keenya nis qorra nis ni rooba kanaaf jennaan gaafa gartee akkasii wanni baashokkaa yookaan gartee wanni hatattamaa xawaaliin isin qabatu maal gochuu qabdan nutti dawwaltanii nu ka isin dhiyaatu maatii dhiistanii nutti yoo dawwaltan ana bira kootu mana kiyya teessanii eedan rakkoon qabu wallaahi mana kiyya teessanii haga maatiin isin dhufuu eedan algallee yoo qabatuu diddan jechaadha. Kanaaf yoo haala kana gootanii waan juu barbaanne obboleettii tana gisee ilaalu rakkoo biraallee qabdu isin amma maatiin isii ni dhufan jettee garuu immoo maatiin dodolarraa kaatee ganamaan haga as geessu hin jirtu haga sa'a jaafaadha isiin rooba kana keessa airportii keessa dhaabbattee jechaadha. Viidiyoo kanarraa waan akkana hubattan jedhee yaada yoo xiqqaate jechaadha. Wanni nu isin gochuu dandeenyu rooba keessaa fuunee manatti isin galchuudha wanni biraa kan isin gochuu dandeenyu jiru jechuudha. Kanaaf rabbi isin haa eegu warroonni mana xalabaa jirtan gaafa gartee warra arabaatiin wal loltan dursitanii nutti dawwaluu qabdan. Eega airportii dhuftan eega rakkattan eega gartee rakkoon meeqa isin rage nu dawwaluun faayidaa isin hin qabu nullee isin fayyaduu barbaanna waan ta'eef birrii qofaami namni wal fayyaduudha. Kanan isin ijaa viidiyoo kanarraa waa hedduu barattanii wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.